hagaan qabu لا kafalee deebi'ee dhaggeeffadhu boleetti. Seera qabeessaan si baasa dhiisi. Naggasaa yoo dhufe abaaboo kenne ol nagalchi. Seera qabeessaan si baasan jedhe kalas. mubee ammati biyya moo hin galu mubee. Biyya galuu miti. Seeruma qabeessaan achi baatee biirootti deebitee si galee biiroo hojii biraa akka si galchu. Warri mubee biiroo sana biiroo mubee dhaggeeffadhu warri biiroo jaallatti sibbitu si bakka hojii sin galchanii. Biiroo sana deebiin biiroo maasuma mataan isaa biiroo deem jechuun seeraanis deemii maalis deemii. Biiroon dhaggeeffadhu waan ofii waa tokko sitti magaalaa ani immoo akka nama tokkotti jechuudha waan ofii wanni akkanaa kun itti gaafatamummaa qabaa achittillee waan ofii alaafinnatii fudhattee hordoftee jechuu wayya malee biiroo inni naqu ijoollee jettu yookiin immoo seera qabeessaan yookiin biyya galtee biyya jijjiirrachuu irratti gargaarra malee isiin kan isiinii mataa hartu lubbuudha miti mee dhaggeeffadhaami isiin kan isiinii mataa hartu lubbuudha miti. Achi ba'anii biyya biraa jijjiirrachuun karaa nagaatiin maal rakkoo qaba tokko jedha noon hordofna jenneerraa deebi'ee immoo biiroon hin galtu warri jettanu mucaan tokko baay'isee bojaa ka jedhamtu ijoolluma shawaati biiroo inni naqu jettee akkuma kana achi baatee utuu badaa jirtu makiinaan akka waan lubbuun qabeetti fiiga hannaan deemaa ragati ta'eef qabamuun barbaadu hojiin qabamnaan jechuudha hidhaa boollaatti gala gati ta'eef du'uu filata jechuudha. Pakistaanichi qilee ittiin seenee jechuudha tu poolisii baqatu duutee innillee du'e an seeraan ala bahi hin jedhu kanarratti hin deeggaru badii bahi hin jedhu gara kootu biyya gali biiroo biyya galtu bakka biyya hagaltu. Inni barama mubee biiroo deebitii miti laal muyyattiin ishi biyya galchinu. Dachiidhaaf samiin illee biiroo deebitii mi lama keessaa tokko ilaa lafaa ta'e yookiin biyya galchuuf yookiin biirootti deebitee. Amma waan isiin jettu yoo biiroo deebe namittiin biiroo asiin durayyuu usii hudduu kan kee gadi qadaati hojjadhu yoo huddii kan hudduu kan kee gadi qadaaddee hin hojjannee anatu bakka ati jirtu sanis sii dhufa. Mubee laa waan ati beekuu qabdu anaan machuudha namni dhufee lafa namni dhufee amma waraqata qabu dhufee lafa akka nama tokko tonta si gargaaru tole jette itti gaafatamummaa kee fudhee obbo Alfanuur jiru abbaa keenya nama guddaa inni dhufu koominiitii hojjetu imbaasii beeksisanii achi si fuudhanii gara biyyaatti akka biiroon si galchu dirqamaan jechuudha ni goosifna si galchina biyya jijjiirra lakki yoo jettee biirootti deebitee eegicha imbaasiitiin jechuudha akka hojii galtee hojii si ta'u hojjetatu si goona lama keessaa tokko lakki achi ba'een riyaalli 17,000 irraa kafalamee achi ba'ee dhaqee bakka biraa hojjetadha badduu ta'ee inni jedhu an deeggaru. Gara kootu. Annan kafaladha rakkoon qabu mubee ni kafaladha annan nuti dhufee itti gaafatamummaa dhufee naa fuudhu malee. Birrii miti rakkoon birrii miti badhuudhumatti toota labaala galuudha baana ana kanan jedhe arafaate si waan barbaadan jedha birrii 7,000 diraama 7,000 jechuun birrii 350 kaffaltee mucaan kun achi battee maal hojjechuuf galta bar biiroo sodaattee baramma namichi mubee laan biiroo ilaa mubee haadha faatee waa tokko sitti immoo ijoollee barraa ba'uu barbaaddu hin jajjabeessin ana siin jedhe hin ta'u barraa. Suusee. Bor mugaa farakkattee dhufte barraa jirtu waan ta'eef gargaaruu hin waan tokko waan wayii siin jedhu. Nama kuma jahatu jira sii galee. Nama kuma jahat jira mubaarak lubbuu keetiif natu itti gaafatamaadha jedhe. Mubaarak nama lubbuun jiru sii galee. Nin beeka. Gaafa ati waa taate gaafa rakkinni sirra gahe. Hiriyootuma kan kee keessaa nama tokko wanna barsiisi anis sin hordofaa bakka ati geette lakkoofsa kee naa kenni ganama galgalatti si hordofaa yoo akka biyya galteetiin achi kunoo mubaarak ganama galgala nama fida si qarqaarree inni si fide hoo Dubaayin. Kanatti hin dawwalnaa please sorry yaa jirtan natti hin dawwalnaa please. Afaan beektaa waan ta'eef tokko qaatti waraqanni baasaboorri kee chaampa qaba afaan beektaa akka ijoollee haarayaa sin dhibbu. Biyya alabaate si ala waa'ee dubartiin beeku. Ijoolleen shamarran yeroo talabaadhaa baatee dhaggeeffadhu yeroo talabaataa baatee rakkoon isiin bakkee keessatti miidhamtu yoo duute illee du'aa si galchuudhaaf rakkan ala. Ani obboleettiiti akkasii biyya galchee baate. Kanaaf asiin jedhu an ijoollee talabaatti rakkatte yookiin biirootti deebitee akkasiin hojiirraa jijjiiramu imbaasii keessa galchinee fi gargaarudha. Abadduu seeraan ala taatu barraa hojjettu warri barraa jirtanuu talabaatti deebi'a. Seentimu warri barraa jirtan iyyuu talabaatti deebi'a yookiin biyya jijjiiradha. Natti nu finaanatti. Inni nu imbaasiitti dawwalle paaspoortii qabdi talabaa jirti nama seeraan alaa gargaaruu hin dandeenyudha deebiin jira.
seeraan ala kan taane ba'uutti hin deeggarin anas hin jedhu. Amma mucattiin tun biiroo deebifna jettamoo imbaasii deessineettan bar isiin biiroo sodaachuu jirti bar. Okay, biiroo sodaatte miti akka imbaasiin fuudhu goonee geesse gara biyyaatti akkasiin galtu biiroochi ilaa kana jira la. Mee ani hin dubbadhu naggasaa dhufaniiru walfanuuf qo'aan hin dubbadhu. Imbaasiin ofitti fuudhee hojii kan biraa biiroo irraa jijjiiruu danda'a ta'e. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Nagaadha. Isa galgalaa xiqqoo ishee daqiiqaa muraasa na eegadha. Isa galgalaa mucattii galgalaa sana haasaa jiru isa daqiiqaa muraasa hin eegnaan jedhee ture. Okay. Haala faate maaltu jira Kan obsee magarsa mucattii galgalaa. Okay. Wanti gochuu qabdu haala faate yoo biiroocha malee biiroo achitti irraa jijjiiruun hin danda'amu ta'e gara seeraatiin gara imbaasiitiin biyya galuu jedhini. Biiroo masan sodaatte mucattiin biiroo sodaatte namichi biiroo tun ajjeesuun nadhaadataa jira. Okay. Biyya galuu noon ta'u. Biyya galuu mas'uulummaa kenna irratti galti kaa waan takka hin qabu jetti bar. Rakkoon maaliif boo maal dhabde maanan kaffaladha 150 sin jedhaarti. Eeka amma yoo biyya galte bar yoo galte biyya wama biyyatti haftee biyya gannee dhiibnutti fakkaachuu jira bar reef baate waggaa takkaa bar biyya. Shamarran labaa keessaa badanii barraa jiranuu adagaan jiraa guddaadha laammatu barraa jiraatti mucaan kun gargaaruu hin dandeenyu. Waan gara kootiin gargaaruu hin dandeenyu. Waggaa 8 ala hojjedhe adagaan balaan mashaqqaa maal akka taate ni beeka bar balaa barraan hojjechuu ni beeka bar an obboleettiiti ji'a takka keessatti deebise biyyatti bar. Wallahi ji'a takka deebise biyyatti. Kunoo Kamaal gaafadha kingi Kamaal ji'a takka keessa jedhee iyyee aluma baateen hojjettu an du'ee bada malee jedhee biyyatti deebise. Warra deemtanii badii dalagaa lubbu maal hojjettanu keessattuu dhiironni yeelloon isin qabu sheemiin isin qabu ijoollee seeraan ala gootanii birrii saamtanii namni xalabaadhaa bade seeratti himachuu hin danda'u yoo rukutamee himachuu hin danda'u yoo birrii saamtan himachuu hin danda'u kanaaf isinii bareeda dhiironni baga gammaddan isinii bareeda ijoolleen baduu. Hordofaa jette jedhanii bara malaan namittiin biiroo maal jette jedhanii bayya gastii isiin jirtutti fooloo godhaa hordofa ati. Yoo isiin ka gastii seentee waan takka dubbattu TikTok irra deemtee waan takka dubbattu taate natti dawwalaa anatu lubbuu ishii isii baasisiisa. Haadha faatee galatoomina galchuu keetiif amma isii lubbuu isiitii fi biyya tana deebi'uu maal kamiitu irra caalaaf dura nama jiraatee dalagataame haadha faatee. Duuba hoo maaliif fi isii yaada kana tasgabbooytee waan jaaniin kana maan dhaggeeffan. Kunooti gaafadhaa kaanuma isii ta'u gaafadhaan. Lakkii laale lubbuun ta'e hin deebitu beekadhu. Garuu yoo biyya tanaas nagayaan si baasanii biyya keetitti si galchan biyya biraa hafeete dhaquu dandeessaa jechuudha. Aboo wallaahi Dubaay nan fida. Marbeekee warreen himaa fi qoygaa. Amma alaba biraa Dubaay yoo siif arkan silaaga gabrummaa ammayyaa tana rabbiin nurratti fi'e waan biraa dalagachuu hin yaadnu nagayaan rabbii si haa galchuu nagayaan hamaa jalaa si haa baasu. Amma manni na ol naqe waddaa garaa na dhukkubee muciyyoo mani ifa jeeste jaan tana nama dhiisiti. Hantuutni yoo achirratti ol bee mo'onni sun beeytaa ifirraa kuffisa. Nama dhiisi quba xiqqishaa takkaan yoo kanatti qabattee dhaan biyya arabaa tureetiin jiraati faaxeetis turtee jirti. Asabaa bishaan oowwisu sanii baraa faaxee kana inni nu barsiisa. Kalitira 10 fuune san. Ukkaasanii an argee bar. Yaa kanaafuu bareedduuti yoo nu dhagayu jiraatte nagaan lookeeshinaa keef kannii fiti suutatti keessaan asi dubbisanii gasti hedduurrallee hin deemine haadha faateettis keessaan dubbisii mubeellee keessaan dubbisii gasti irra deddeemu numaasiif hin godha amma na waraabinaa jette musiibaa waan hedduu jira kan nama waraabee haganuma waan guddaa si gallakkisu. Kan galleef agartee jiruun nama hangam takka. Daa'iki maaf fooloo barbaada namni kenna bara ajaa'isaatii miti. Daa'iki fi fooloo barni harkatanii nama ifii ajjeesu alatti ni harkatan. Kanaafuu mubee bilbila irraa fudhadhaati.
keessaan yoo isin dubbiste malee micoota nagasti itti gaafatamaa namni lubbuu namaatiif itti gaafatamumaan fudha jedhu ni jira maa hin jiru barhaaboo amma mubaaraki biirootti hin deebifnu imbaasii geessina biiroo akka hin deemne imbaasii geessina anatu itti gaafatamummaa fudhadhaa jedhe isiin ammoo abadan biyyan galu jetti suusee ol deebime yoo jiraatte jala kan Suseen akka gaariitti fi dhaggeeffachuu qabdi. Lubbuu isii ittiin qumaara taphatuu hin qabdu. Itti gaafatamaan fudhadhaa miti namni tokko niin godhallee namni ja'u hin jiru. Kanaafuu itti gaafatama eega fudhatu rabbii wajji rabbi irratti haa dandayu. Kanuma fudhadhuuti nagayaan sokkiin ja'aani. ani hin buufne jala na ofii buute ani hin buufne bar Ammas taanaanii haadha faate ammas taanaani bakka isin jirtuu fi waan isin gootu kana ni minaaqa. Mubee atilleen sin gargaareettee yoo callettee gaariidha akkana godhee akkas godhee guuyettu yoo dhaggeeffatu jiraatan namuma keenya ka mana san dalagu mana obboleettii dalaguutu na jala na hordofaa jira jette. Ayyeegaa akka wanni kun hin taane akkaatumatti isiin tun lubbuun isii baatuu asirratti sila diiteela himuu baatanii natti tola. Haati bakka keessaanin si barreessa amma bakka. Mubee keessaanin si barreessa. Sirriitaa naasoo bakka. Okay, naasa'initi yoo fete jala taa'e caqasi yoo wanni jettu jiraate bilbilaanii isaanii wajji wal qunnamta bilbila isaanii si kannan natti Keessaanin sinitti haasaa waan ofii. silkii kan kee hanga bayya gastii dhadhutti waan san amma siin jedhe san cheekii godhi osoo gastii naman seeniin ishee Eesh amma keessaan mubee keessaan. Deemu maaliif barbaachise haadha faatee eega amma murtiin kun dhufeef maaliif gastii irra deemuun barbaachiseesi? yookaan tiktookii biraan qabdu atin Laa hin qabu bakka amma qoyiti bakka amma asirratti naasoo keessaan sitti haasaa sistis mubeettis. Akkasi kanaan siin jechuuf ol seenee bilbila kee isaanuu siif himan Maal akka ta'u asirratti inaasoo bakka keessaanin sinitti haasaa waan ofii. gabbu'i ati bakka gabbu'i ati gabbu'i ati firraa gabbu'ii jala taa'eeti dhaggeeffadhu akkana laal kunoo waan gootan ifi keessaniif akkatti gootan hundumaa yoo asirra teessanii himtan rakkoodhaa beeki isaani dhibdeen guddoon sanirraa rabbiin nu haa wanni godhuu rabbi haa baasu wallahi ijoolleen biyya arabaa jirtu tana dhuguma rabbummaan haa dirmatuuf malee akkaataa isaan itti jiraatan rabbi haa beeku. Bar duru haadha faatee nagee ture bar akka gaafa keetii yookaan akka gaafa kiyyaatii miti bar. Amma uummanni balaa ijoolleen kenna baadiyyaa dalagdu kanaan yeroo jalqabaatiif arguu dhaga'utti jira abootii yaani dubartiin baadiyyaa dalagdi kan jedhu kageessus ijoolluma teenyaa bar. Kabaadiyyaa sanitti awwaalus warruma keenya. Amma baduwiin biyya sanii أعوذ بالله وان دبا في شنتم قبرني بيتا sanii bar يا ummata خنات raammoo gabbaru bar ummata raammoo gabbaru مجيوني هذا تا بوفا أجيس بوفني درا دوي إسي أجيس أنزا أسين دور ورسون بوفا قبرا تيمري خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جولين تينيا سلا ورمان ايجنسي خونيلين اگرتي جلا ديما ميلا غاري بكيوتي دربان اما فلبينين تقن بيتا متندنوزيا سن تقن غتين اساني تلين غتي نما خينياتي اولي وجين نتيوجن وفوجين اسانو جتن لين غرغري حاجه سن بين خبجماني جراتن اسان mubee maa buute naggasaa koddeebamee ba'alla rabbi jedhaatiif ummaata kennaa fi boryoo waa taate garaannu seenaa nutti taati. seenaallee seenaa hamtuu namatti taati waan isii gootanii fi isin biraan jira quba qabaadhaa garuu jala deemaadha. Tiyyaan takka waan akkanaa kanaan argine maali rabbi jedhaati carraan nama kennaa kun. Carraan dubartii teenyaa ja'ee fi ijoollee teenya tadhiiraa ta biyya arabaa tana daleeddu dhugaa rabbi lubbuu isaanii ibiddarra kaa'aniituma bira taa'an.
biraa godhan hin jiru. Rabbiin nama gargaaru. Rabbiin nama gargaaru. Laggasaa. Isin keessaanii dubbistee keessaanii fixattan. Mubeen garam kuti. Gadi bu'ee fi Lakkoofsa kiyya si ergee jira suusee. Lakkoofsa kiyya si ergee na dubbis karaa keessaatiin. nagaa laggasaa. Lakkoofsa kiyya si ergee jira karaa keessaatiin na dubbis. Ni jira laggasaa. Meeyuutu irra jirta amma? Wayii nama dhibdi wallaahi. Lakkoofsa si ergee jira na dubbisi. Dubbadhu Naggasaa maal jetta? Moo nama Mubaarak siin jedhe argite? Jira na dubbisi. Naggasaa meeyuutu irra jira kaa dubbatu? Naggasaa miti irra bahi dubbadhu mee. Lakki dhagaan jira mucatti galgalaatii fi dhadhi masii xumuraa jiru kun akka jawwee mana keessa jira. Anaani bakka waan taane keessa jiratte dhimma ishiidhaa irra jiru deeqaa muraasa hin eegaadhaani ishee irratti garaataniiti olga ishee tosnettani maa ammas immoo Jawwee mana keessa jira. tokko jawwee mana keessa jira mana fidanii bootaa siree ciisee qoora kaa'anii jette karaan immoo ganna baasanii saalonii keessa taa'an jiratte kan saatii meeqa ta'a bulle yeroo isin gargara kana hunda ta'a mubee jirmachi sarara qabbe ishiidhaaf anna ishiidhaaf kaa'ee ture kan ishii xumuraa jiru amma. Tabiraamoo? Tabiroomoo namni biroomoo? Tabirooti jira tajawwee waliin bulchan. Tabiroon siin jee. Tajawwee waliin bulchanmoo? Lakki idda ciisinsa isiitirra jawwee kaayanii jee sanboota sagaleen batte. Muyyattiimoo? Idda isiin rafturra jawwee kaayanii siin jee. Siree isii gubbaa. Araati akkanatti hin fazazinii qalbiin nama tuqamti ni maraatti yaadde. Suuta jee. Waan ofii? Maaltu deemaa jira silan jedhaa baraan? Hai. Bara amma wanni miidiyaan dhufeefi malee ijoolleen teenya irra guddaan isaanii miidiyaa seenanii himatu hin beekan. Meeqaantamii bara akkana ta'utti jiru. Takkaaf lamaa mi bara. Amma miidiyaa seennaani waa'ee himachuu eegalan. Warra miidiyaa seenuun beekne miliyoona takkaa jira bara. Ejentiin isaan fidulleen jala deemee waan isaan itti jiran nu hubatu. Yoo isaan waan takka ta'an akka dhugaa sanitti jalan deemuuf ummanni rakishni lubbuun isaanii hedduu rakishte biyya Arabaatetti ijoollee Itoophiyaati. Keessaafuu ijoollee teenya tabarnoota hin qabne ijoollee Oromooti. Mosharaashii daawaa argite mootummaan Filiippiiniidha yeroo tokko Kuweetiin keessatti Filiippiinii takka ajjeesanii jennaan balaa isiitiin Filiippiinii hunda mana irraa yaafate. Mukayyoo takka ajjeesanii jennaan balaa isiitiin Filiippiinii hunda yaafatee sarratanyaa hunda mana Arabaa irraa yaafatee hoteela keessaa yaafatee achii ka'ee biyya Filiippiinii cufe. Baramee qabarri sun gaa'e 2022 yoo kijibuu baadhe jidduu san keessa jechuudha. Balaan dhaabatee balaan. Keenya gabbaatee himattee ol garagaltee duutee ammallee kabiraa mana sanitti ergan. Isaanii dubbachuurra ijoolleen teenya dhiigni isaanii dhiiga saree ta'uutu irra rakasate. Naan gallaan waan nuti balaan embaasiin keenya nuuf hin dubbatu jedhan.
Embaasii achitti warra waa balleessuu jira warra dallaala isaan laayisansii kennaniifitu rakasatti si dhiyeessa rakasatti illee lubbuu tee baasa. Irratti dalagamuu qaba wanni kuni irratti dalagamuu qaba. Ni dhageessan warri mootummaa keessa Oo, jiru. ati na dubbisi suusee amma keessaan see jira bar. Imejii boo'insaa dhaabaa gaa jira nama manarraa cufamu. Laptop koplinki godha family. Onni erga. Suusee na dubbisi keessaan na dubbisi lakkoofsa kan kee na dubbisi. Wayyee. Dubbadhu. Eenyu dubbataa rafaatumaadha moo eenyu? Waan ofii Oo. neetworkii kiyya natti fakkaate rabbashee waasi gaafadha'ee tana ni beektaanis baay'een rakkoo tokko irra jira. Isa sanii furmaata naaf laattan jedhee tana ni si gaafachuu barbaade beekta. Maal ta'e? Niitii yaani baay'ee walitti buunee turre samuuna madaa'umatiyyaan jechuudha. Isheen kan walitti buune sababni yoo maal jette ani garuu micayyoo hin dhukkubaalleen argine mana keessa micayyoon nagumaan barumsas deemtee ooltee galti. Tanaan dura akkuman dhufee ji'a jaageen mana keessatti beektaa amaruhaa fi ampuulii fanadda'e. Gaafa amaruhaa fi ampuulii fanadda'u kana micayyoo sarraatanyaa intalli sarraatanyaan illee hin jirti ani intala na bira jirti. Amaruhaan maali? Fuula keetii fi harka kee qaddu jedhaniin. Amaruhaan maali? Immoo harka qaddu naan jee namichi ani hojjechaan jira. Akkanatti illee baay'ee naaf hin galle dhiqannee maaliif barbaadan namni kun jennee laallu amma ijoollee hundaa ittiin dhiqachiisee raawwatee kan nu harka itti dhiqanne san ijoollee hundaa ijoollee isaa ittiin dhiqachiise baasee gad naqe namichi kun. Ala ispaaltii irratti jechuudha. Baasee gadi naqee gaafa taanitti zimuma jennee yaa rabbi enneetuma zimuma hin jenne nu rabbumatti of kennee to'i achi deebinee amma mooyyuu aga turanii ergan waggaa tokkoo fi ji'a lama xumuree bishaan irraa dhugiitii haayilaandii keessaa bishaan irraa dhugiitii naa kennii naan jettaniiti. Achumaan maaliif asii kennaa siin kennuun jedheen. Achumaan naa kennii irraa dhugiitii fidii naan jette. Ani malsiisitti hin deebisnee zimji'eetuman biraa bahe. Amma biraa bahee tanan gaafa taanitti torbee guutanii raawwatanii ani garuu haguma fe'ellee lunni namaa nama dhiigu yookaan harki namaa nama dhiigu waa nama waraanee dhiigni haga sanii yaa'a jee tasumaan gammatu. Waasi ajaa'ibu. Beektaa majlisii keessummaati jira warra dhiiraa. Hin beektaa majlisii warra dhiiraa kaa gama guddatus hin beektaa kophaa asi. Achi isa xaraginaan jee namichi. Isa xaragee naa bahuu didee jennaan eenyu wayii natti kenne kanatti go'itti walawwalinaan jee isaanis naa bahuu dideen jeen. Cumaan dhiisi baqqaa naan jee nan dhiisee gaafa san bakka mataan kiyya torbee tokkoof baay'ee tokko na ukkubaatoo ture. Mataan kiyya jechuun baay'ee tokko na ukkubaatoo ture. Achumaanan maatiitti dawwalee maatii gaafadhee jennaan akkana wanna akkanaatiin na qunnamee jennaan akka tsabalaatitti ganama tsalootii godhadhuuti bishaan mataa irratti naqadhu homaan taatu naan jedhanii beektaa faazariin. Achumaanan ishii jedhee akkasumatti torbee tokkoof bakka isuma fayyadamaa ture. Amma immoo nagaan qaba jedhee hoon as deebi'u harki na ukkubuu jammare. Harkumti kiyya jechuudha. Dura xiqqoo na ukkubaa ergan dhiiga sanii xaragee jechuudha. Amma harki sirriitti na ukkubuu jammare. Achi deebi'ee eengadde dhiyoo tana torbanii kaleessaa jechuudha. Torban hamusii kaleechaa afaan kee lulluuqqadhuuti. Lulluuqqatte san hin tufiniiti. Saayinaa irratti naqitii naa fidii naan jette. Achumaan ani fiduun jedheen isallee. Amma fiduu inni tanaan ani baay'ee malsiitti hin deebisne biraanan bahee kalee galgala natti deebitee akkam naaf finne akkam naan kennine rakkoo qabdaa hojjettu akka biraa kana godhatte. Micoon xiyya halkan raftee buluu diddee halkan rafteen bultuu hin baannanti
bishaan irraa dhugiitii fidi afaan keettas lulluqqadhuutii fidi mucoon tiyyattiin haa dhiqattu naan jette. Inni kun baay'ee tokko giraan gabaabbe baay'ee tokko keessa koo keessatti illee eenyu jee ani wanna biraan barbaadu aniin jedheen hagan oggaa tokkoo fi ji'a torba mana kana fidu har'uma dhibamti mucoon tun. Tanaan dura dhibamteen beektu dhukkubeen beektu kunoo mucoon har'allee nagaa deemti. Dhibamtee wanna yookaan iyyisiisee yookaaniif immoo waan tokko itti himuuti akkamitti akkana naan jechuu dandeessaa inni tanan kalee galgala baay'ee tokko walitti buunee haga sa'aatii 6 halkan keecha'ee sa'aatii 6 jechuun sa'aatii 12 jechuudha akka suudititti baay'ee tokko bakka eenyu enne amma immoo bakka deeman immoo jibbaaniitii deeman ilma wajjin intala fudhataniiti namicha bichaan mana jira. Isa kana mee maal ta'uu qabaa furmaanni akkamii wanni biraan barbaadu gara biyya kootii na galchanii bakka biyya kootii galee gara biraa deemuu barbaada. Ayyee carraan kennan sitti ma. Waan ofii ogoo kanatti sitti himatan dhaabba carraa kana waan ofii ogoo akkana sitti himatan bilbila isaanii irraa fuudhii lokeeshina isaan jiran irraa fuudhii akka rabbiin beekaniiti itti fufi. Rashida tokkoffaa irratti wanti akkanaa kun na mudate.